maal ennaa waan tokko tokko yoo ati jabaatte mootummaallee siif jabaata. Yoo ati laaffatte dantaa teetuu hin qabu jechuudha. Amma akka inni dantaa keessa si galchuuf akka inni kiiloo ta'e ol fuudhu akka inni kabajaa sii kennu yoo feete yoo ati jabaatte jechuudha. Jabeenya kana akkamitti jabaachuu dandeettanii beektaa? Oromootii yennuu hamma walitti duulluu fi hamma walirraa waa odeessinuu fi hamma walitti waa odeessinu malee hamma ofirraa waa odeessinu takka hin geenyu. Waan tokko uf rukutuu malee irri guddaa harka 75 ufuma rukutuu malee ofirraa waa rukutuu hin dandeenyu. Ofirraa waa rukutuu jechuun yoo ilmi namaa kun jabaa taate wanni isin kabajne wanni namni hundinuu si waan kabaja jechuudha. Hundinuu si kabaja yoo ati nama jabaa taate. Yoo ati laafaa taate ka ol taru ka gad tarullee ka taa'u ka teenillee hundinuu matama keessa qachi si godha. Nu ammoo kuyyisuu teettu gartee tamu wanni hundi mataa keessa dhooftu tamu wanni hundi ta'u dabartu ta gad dabartu mataa keessa qachi gootu sunuma taane. Oromoo jechuun uummata guddaa kana uummata baay'ee kana. Garuu uummata baay'inaan keessi baasheeti waan ajaa'ibaadha. Uummata keessi isaa haffalli, uummata keessi isaa softiyanii, isboonjiiwanii waan gartee keessi maana hin taane baashee uummata akkasii taane. Kan ammoo kan wal nu taasise ufumaa wal goone, kan wal cabse ufumaa wal cabsine. Namni nu cabse hin jiru. Uummata kiyyaa cabnana kana keessaa baanee irree horannee tokkummaa horannee jabeenya horannee onnee horannee waan kana akka duratti oofnu uummata jabaadha kaabaa kibbaan please. Yaa uummata kiyyaa uummata Oromoo bal'aa isiniin jaaladhaa isiniin kabaja. Garuu bakka hanqinni keenya jiru kanatti bakka tokkummaan keenya hin jirretti bakka agartee nummaan warri kun kanatti bakka afaanii warri kun bakka harkaa warri kun bakka walti duullu tana bira haa dabarru tun dabartee jirti jartaan gaddeebinee dhoqqee wal keessatti laaqannu ol haa baanume keessaa achi haa baanu. Qabsoon teenna Oromiyaa keessaa achi baatee ilaalcha gartee nami ilaalcha hamaa sii qabu san irratti akka deebitu. Hamma ati jabaattu diinni si sodaataa beeki. Hamma ati ofirraa facciftu diina ofirraa facciftu diinni akkasumaan si sodaata. Garuu yoo ati ofirraa hin faccifne inni suma faccisee sodaataatuma deemta jechuudha. Yaa uummata kiyya kabajamaa Oromiyaa kutaa 11 please naannoo jirtaniin nafxanyaa uummata gantuu kana uummata jaldeessa kana uummata saree kana Oromiyaa keessaa akka baasnu isiniin jira. Qeerroo Oromiyaa naannoo kamii naannoo maqaa isinii dhaa naannoo jirtan guutuu Harargeen akka Harargeetitti naannoo isii keessaa akka Amaara baaftu. Arsiinis akka Arsiititti akka Amaara of keessaa baaftu. Baales akka Baaleetti Amaara of keessaa baaftu. Shawaanis akka Shawaatti Amaara of keessaa baaftu. Yoo inni naannoo biraa irratti uummata Oromoo irratti duulee uummata Oromoo rukute naannoo jiru sanitti akka rukutamu. Naannoo kasii biraa san akka rukutamu. Bakka inni jiru hundatti akka rukutamu. Yoo san ammoo isaan illee Oromoo rukutuu ni sodaatan. Isaan nu jalaa rukutan jedhanii ni sodaatu. Garuu yoo ati hin rukunne si'uma rukutanii Oromiyaa keessa ganaa mataa qaraa fi mataa muraa fi mataa maalii harka ciraa maaliin tuun Oromiyaa keessa gadee galti ganaa. Yoo ati ufitti dhiifte. Ammoo akkuma jirtu kanaan Oromiyaa kutaa 11 naannoo ati jirtu guutuu keessaa baafte. Barsilaa beeyte Oromiyaa harki 25 uummata ala buluu bar. Uummata bakka bultii hin qabne bar. Isaanuma jalaa bahee. Isaan ammoo Oromiyaa keessatti bakka ijoo eenyu qaba yoo jette isaanii bar. Ni beeyta. Ta'uu ni beeyta. Naannoo kan kee keessa filatamtuu bakka filatamtuu
bakka magaalaa, bakka beesharaa, bakka dalagamtuu, bakka gartee magaalaa qabdu, bakka ijoo isaantu qabatee jira bar. Ta'uu ni beektaa? Baasii of keessaa yaa aboo. Oromiyaa. Yaa Oromiyaa. Yaa aboo maqaa kana suuraaf ofirraan kaayinaa. Dhiirummaa suuraaf hin dhaadatinaa. Beekumsa qabna ofiin hin jeyinaa. Jannummaa qabna ofiin hin jeyinaa. Yoo warra kan of keessaa hin baase. Anka isiniin jedhu kanuma. Yoo warra kan of keessaa baaftan daawaan keessan sunkiin isin keessaa ni baha. Falfala isin keessaa baha laal. Warri kun falfaltuudha. Warri kun najisa. Warri kun haraama. Warri kun baktiidha. Baasaa Oromiyaa. Amaara hin feenu bakka. Jaalattee moo jibbitee warra soddaa keetii taate moo ta'uu baatte? Haadha keetiin taate moo ta'uu baatte? Hin feenu Amaara. Akka Arsiititti, akka Baaleetitti, akka Harargeetitti, akka Shawaatitti, akka Gujiititti, akka Booranaatti, akka gartee Jimmaatti. Hundinuu naannoo keenya guutuu keessaa akka baastanii. Amaara hin feenu bakka. Nagahaa Oromoo. Wallahi yoo warra kan of keessaa hin baasne warri kun sunkiidhaa, warri kun isin hin jaalatu, warri kun isin jibbaa. Akka diinaatti isin laala, warri kun ashkara isin godhatee isin dalasiifatu jira. Dalayduu isaanii qofa taatanii baddanii jirtanii. Warri kun isin tuffatee jira, warri kun isin saamu jira. Oromoo isinitti iyyee hadaraa warra kan of keessaa baasaa. Ummata hin sodaatina, ummata tokkummaadhaan kaa. Yoo isaan gartee walloo irratti dalaguu jiran amma kalee ijoollee walloo fixan. Ijoollee walloo mana hidhaa keessatti gabbaasanii Oromummaa isaatiif fixan. Maaliif fixan isaan Oromummaa kan kee ta'uu qofaafi? Yaa Oromiyaa kabajamtuu. Yaa ummata kiyya dachiin teessan kabajamtu isintu baashee ta'e malee isin kabajaa uf dhowwu jirtan. Ummati kun kabajaa isin dhowwu jira. Ummati kun hedduu isin xiqqeessee jira. Ummati kun hedduu isin dararee jira. Ummati kun hedduu seenaa hedduu isin irra dalagee jira. Wallahi ummati kun hedduu waan addunyaa irratti nama hin dalayne nurra dalaganii jiran. Wallahi mataa nu muranii jiran, harma nu muranii jiran, harka nu muranii jiran. Ammas nu garsiisanii harka muranii nu garsiisu jiran. Mataa muranii nu garsiisu jiran. Warri sun waan duraallee dhiisutti hin jiran. Warri kun Oromoo waan kana nu gooti booda jaaniillee ofirraa yaadutti hin jiran. Garuu wanni sun tuffii keenya irraayi wanni kun nurra dalagamu jirti. Akka nurratti hin dalagamne ofirraa dhowwaa yaa ummata Oromoo. Mee haqa Oromiyaa keessaa baasaa. Silaafuu hin baaftanii isin hedduu takka. Ummata gara laafessa. Ummata yoo nama wajji nyaate nama nyaatu hin beekne. Isaan garuu isin wajji nyaatanii isin nyaatu jiran. Nyaanni sun haa hafu, wanni sun haa haftu, galanni sun haa hafu, boolla haa seenu. Ummata kana ofirraa baasaa. Qeerroo Oromoo isinii dhaame takka lama irra isinii dhaame qeerroo Oromoo warri kun isin hin dhiisu. Amaaree ofirraa baasaa. Nafta nyaatan ofirraa baasaa. Gareen jawwisaa isinuma keessa jira. Isinuma keessa taa'ee isin irra dalaguu jira. Ollama kan kee taa'ee isin irra dalaguu jira. Ofirraa baas. Amaara hin feenu. Kalaas fixannee jirra. Isaan lafa jalaan isaan wajji dalaguu jiran. Fayannoo waliin dalaguu jiran isaan lafa jalaan ollaa kan kee taa'anii. Naannoo jirtutti guututti of keessaa baasee hadaraa. Warri kun warraa miti. Hin sodaatinaa. Ummata Oromoo sodaa dhiisaa. Sodaa isaa of keessaa balleessaa. Beekumsaan fayyadamaa. Haqliidhaan fayyadamaa. Haqli beekumsaa siyaasaadhaan irra aanna wanni jedhamu hin jiru. Itoophiyaa keessa. Siyaasaadhaa fi haqliin irra aanna wanni jedhu dimokiraasii Itoophiyaa keessa wanni akkasii hin jiru. Kamuyyuu irreemaan uf bulchuu jira. Sabni kamuyyuu irree mufiitiin uf bulchuu jira. Namni irreen uf bulchuu hin jiru. Naannoo kamirraayyuu ati irree mateetiin uf bulchita. Nama kamuyyuu kasitti harka jedhe ofirraa baasa. Naannoon kamiyyuu. Ati garuu maaliif dibbooftee waliin teettame? Sababni maali? Yoo sodaatin maali? Ni sodaatte. Moo ni kabajte? Walii nyaannee na nyaata maali? Moo ni sodaatte? Narraa kafalataa maali jettee sodaatte?
no wallahi billahi yaa ummata kiyya ummata kana ofirraa baasaa hadaraa. Ummanni kun ummataa miti. Ummanni kun najisaa. Ummati kun baktiidha. Ummati kun ummata galata beekuu miti. Oromoon tana naa taate ummata jee beekuu galata galchuu miti. Oromoo tana naa ta'e Oromoon lafa naa kenne warra jedhuu miti. Warra lafti tunis teenna siin jee sirraa fuudhuu deemu. Warra irree sirraa fudhachuu deemu malee warra gartee faayidaa si ba'u miti. Warra si saamuu deemu malee warra gartee waan galata san sii galchuu miti. Dachii tantee tana irra taa'anii waan fedhan sirra dalaguu jiran. Dachii ta'e irra taa'anii mataa sirraa muruu jiran. Dachii ta'e irra taa'anii waan hin taane sirra dalaguu jiran. Seenaa gareettee durii san ilaa ammaatti sirra dalaguu jiran. Hanqinni sun garuu kan ofirra dalaysiise nuuma ta'uu beeki. Nuuma kan ofirra dalaysiise okay. Yoo ati ofirraa dhowwite yoo ati ofirraa qajgoote akkuma isaan qajsi godhan mataa murte akkuma isaan mataa si muran harka murte akkuma isaan harka sirraa muran yoo murte kabaja sii dhufa laal. Yoo ofirraa dhowwite akkuma nama ofirraa dhowwiteen sirraa dhaabbata nami yoo ofirraa dhowwin nami sirraa taa'u hin jiru. Maali Oromoo akka ijoollee maaliif si gorsina? Isin ufiyyuu waliin taatanii ufiyyuu nami walitti gorsanii maal nama ofirraa dhowwuu dandeettan silaa? Isin nama tokko ta'a jedhanii yoo isin kadhatani nu naannoodha nu naannoo akkasiiti nu naannoon ta'in akkasi naannoo tam caaltaati. Yaa aboo isin ummata keessaa macarrashaa taatanii jirtan. Yaa ummata kiyya kabajamoo wallaahi billaahi ani isiniin gorsa aga beekumsa kiyyaatti hammaan humna kiyyaatti waallee isinii bahuu dadhabu iyyatana waaniin na keessaa dhufte waaniin argu jiru na iyyisiisa laal. Wallahi daawaan Oromiyaa hanga Amaarri keessaa bahu qofa. Oromiyaan naga taati yoosan yookaan ammoo wallahi arguu teetta yaa Oromoo. Yaa Oromoo ummanni kun waan nu godhuu deemu arguu teettan. Ummanni kun ummata galata beekuu miti ummata jazbaadha. Ummanni kun osoo si waliin jiru osoo saahiba si godhatee si wajji jiru isaa wajji achi dalaguu jira. Icciitii isaanii hin bartu ati icciitii kan keetii itti naqattee wajji dalayda. Oromoo jabaadhu yaa Oromoo kai isin jee kai tokkummaa jabeessi.